أيها نتا دوبا جالك خجبا وفنا تلقى بونو متعرشات الوقت تاتي من وركا انتاتو انتاتو بس فرانكي خجبا خاني والقوني بود دوبا والجال النمس وقت والجال تبود وانك كانت جالت بالغ بيلا جالت ولا جالت بالغ ورده ما دي كل دي خرا تباسر كاسين خرا وغاسر كاسين سنو آتي كانت أن صداتو أنا تمتيتي ما كان صدات روحوني صدات جندي ولا ما دولا أنا لما كان جار سخم اللي خرج جوني بيتامي جار سخم سيني خانة كوري بوسي إنه خانة كوري جار سخم وردان جار سخم بدي سنجاني وردان تيك توك رنجرو لقى فرو راسو بر تيك توك رنجرو لفجر راسم بيغي ناسي ده وليمي جارو جار سخم بانتري ما تعمل عند لاينو نانتن مودو إيه نخم باند يا ورد بساقين الدان فقان نيرون تسنجاني نيرون تنان نجي أصون تنجا وارد لقى فرو راسو ilmi hadhaahu magaalada dadka feegartay daraarto tiktok ranjiro ee xeesani sida wale دوما على وانا سيراب شنو na figeeleti ya tatini kamo jiro khono dubbisin daraarto janini hodoro dubbisin ibsa kami دراتم تميغا daraartu geeleti ya saayibati ya takka jolle gandati ati saayib ma guddate saayib ne kana gootete bu'a ol ta'u jirra esa fidde matan tun lakki tuni jolle gandati ollaadha tuni saayib akkasi waan amma godhuu minaamini miti mira ani la sinto an warda de saayib dhalaa sonteen kanaafisiin firaa bakka gisee wala garree wal jabeessina akkasitti geelummaa akkasii miti sigalee angeelee kan hin qabne ni beektaa mire amuja diraqaa san argeetu jira taakkas sanin barbaadamma wallahi nasi tamme ta gurbaan negata fuudhe moo khadiro fi rozan beytu nin beeka malee saayibotan kiyyaami na bira dhufuu deeman intarbiin godhuu deema anis ibsaa dhageega ibsaa yaa gogaa dhageega dullacha akkasii ta'u nama akkasii maallaqa qabu tokko naa gaadhi meensi neeru wallahi ramana saani seene akkatti wal karaa karaa miliyoona 38 malee ta'u miliyoona 40 malee inteena maaltu miliyoona 40 roza tokko jaan akkatti wal karaa karaa ni rozaan tujjaaraa tiyyaa ati rozaan dhageenye rozaa Jarmani moo eessa jansi Austraaliyaadhaa siin beekurra tiyyaan tujjaaraa Ameerikaadhaan man dhagee Dhaabani baasi gaalitti haa dhaabani baasi amma gaamane isaanii liivii seenee beektaan an beekta adiin kun mana akbaashii gaawa kabaa kana feeta gurranyummaa tana takka dhoytaa miisi bacee tin gaawa asbaabaachi naan janii gaamummaa asbaabaachi mumal janii ashqaabaachi ashqaabaachi naan janii kowar kowwanti ashqaabaachi maara naan jedhan ol seenee barnoosiyyee maashaallah jeeni sambuutan gaa Hoggamu matau jiru dalla ko dhufe miliyoona 38 malee kan nuja lakki roza miliyoona 40 malee maaltu miliyoona 40 awwa kana sinin beeku makiinaadha V8 ay bakka yoo nama hamanni bakkumaan geenya mucaa makiinaa bitte anamma takkati sayyoon alaalta mure waan anamma ati mata akkasii feetaami duba makiinaa si bitu ibsaa keenya anggafa makiinaa dhaabte miliyoona 40 maarree kan inni qabda miliyoona meeqa jedhan isaan miliyoona 40 maarreen bar waan qamu itti qamu waan isi jeetin baran jedhu kun isiin guyyatti kun meeqaan qamaati jengiseen information isii dhagoo guyyatti siin jaan kum 300 qamaati jan guyyatti abbaa kiyyaa dhalaan nadaran kafartuu nama dhufteen jenne yammaan tan dhalaan narra kafartuu bar hin turre Itoophiyaa keessa ammaan tan waardaa waa argee miliyoona 30 waa bite rabbii sun sodaa dhutu miliyoona 40 barcha atis maa miliyoona 40 waa bitte aan miliyoona 60 hin deeggadda waa bite dhageesseere 30 bite dhaggeeffadhu gaa allichi daa matumaan seenee mallaqa yaa rabbii matumaan seenee bar akkan dhageega miqqanyummaa gurbaan bar makalaakiyaa ture jedheera boo information sii fidee dhagee gurbaan jaarsi roozaa sun makalaakiyaa ture jedhan maallaqa kana innis ni qaba jedhan makalaakiyaa ture jedhan gartee miisa qaamni lapheessaa qaamni qiyyaa sanii laa jajjabaa kana nagarree
argeetin jira wallahi maashaallah. Makalaa. Akka walii adiisu ni kan Wallahi rabbi walii adiisu garuu Itoophiyaatti duulu ture Itoophiyaan maal fakkatti duultu hundee wallahi. Itoophiyaa wanni itti dultuuf gaa mucaan ni milkaa'e janii ture. Mucaan nin jaaladhee jaaba osoo maallaqa itti dhiyaate saayiba xiyyee fahamanne bakkumaan keenya gaa'e osoo maallaqa itti dhiyaate akkasi dilasan jaalala akkasi inni kannaafi miidiyaa bee Wajjinu footoon koo. wajjin footoon koo Garuu wajjinu footoon koo qofaati wardaa ta'e wallahi namni akka ajaa'ibaatti namni maallaqa argannaan. maallaqni kun garuu Akka isaaniitiin toofadha ibsa. daraartuunis akka itti gaafamu Siyaasoo kana mara naa siiftaami. Wallahi wattirlaa sindisu warda. ati qofa pirankii nama godhuu beeka ansin godhu halkan raasaa sagalina dawwaltee qabna godhu. Whatever. Ibsaan dhabee daroo koo ibsaan dhageetiin si deebi'a. Nama naqii sittiin ergaa. Nurraa adii sooti ati taajaa'ibaat wallahi. Haa liibira jira haasoo laalladhuun jettu. Haayilii maasoo mujuru haasoo hin ree haasoo kijibaasan mu jiru arraas. Wallahi nama baala Haasoo yaa ajaa'iba qabda wallahi billahi. Wallahi nama baala gadi wallahi nasi barra. Ati akkam na goote wallahi billahi akkam na goote tinaara fujjiru. Dubara fujjirtaa gabbe. Indeen achi naa duba waamee kana haasoo rabbii sun sodaadhuti. Maal haasote roozaan faan saayibotan kiyya amma kun intarbii kan nu deemanii wanni irra dhiqanii maali seefuu bira dhaqanii intarbii jaalalaa himuu deeman yuutuba hunda banatanii. Wallahi lazim Oromoon. Ani bakka namni na taajjabe wallahi warda akka saayibatti walitti haasoo naa warra dhalaatti rabbii sun sodaadhuti. Innaa lillahi. Duraanis naafete akkasumatti haasoo naa himree maal rakkoo qaba ibsaa. Prankiin si godhe atis na goote. Prankiin namni godhee nama fixaatu dila kana mara saa meeqa guutuu haasoo usteet maasoo akka nama normaala telefoonatti haasotta. Walirraa kafa takko taane jechuun barammaa bakka maal rakkoo qaba. Ati naa rafu jiru halkan keessatti dawwaltee kam na goote. Duba sun siira fuuti ture. Sanuu hirriiba keessaa yoo hirriiba keessaa manaa bana fakkaatee sin jaaladha jeellee na waraabbatanii mi manaa bana fakkaatee dubbiin. Inna lillahi wa inna. Nyaadhamte wallahi nyaadhame wallahi wardaate tajaajibaat wallahi anchi so Akkamitti si no warda wallahi ambara oguma sani sirraa gabaabsee bara yoo wanni illee ta'e xiqqashuma wanni jee cufee bara. waan meeqa haasotee yaa ibsaa isin jala akkatti lama. Yaa ibsaa waasii waa sagalee isa waraabbatanii way ajaa'ibu. Amma roozaan faan amma dhaggeeffadhu ibsaa anaatutu nama akkasii tokko harii fayyadamee jaalala sana Oromoo kana mattala akkam jetta. Namni bar nama lafa fuudhee Oromoo wayyaa nama waxaxee akkanaa kana maal namaa gooti nama ijoolleen xixiqqoon faan. Oromoon na taajjabte wallahi warda rabbi si haa taajjabu nama na taajjabu. Yaa ibsaasin jana akkatti yaa ibsaasi. Bakka wama jiru haasotee bara ibsaa keenya wama jiru. Wama jiru muti maal waa meeqa keessa laasiftee rabbii sun sodaadhu waan dubbachuun feene meeqa mana kiyyoon tana dubbisiftee rabbii sun sodaadhu warda tish. Waay mana maaliree mana bitattee maashaallah isin jammalee asirraa qoojitu jiru maal mana akka bitattee quban qabaa manuu dhagee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله لازم أنا وردة والله أكنس السنة شي وردة جنا والله جنا تلفون ستة هسوي يوتيوب. أوديس جايب سابرانكين سيكون جيتنا أدي في فو هسوي فدي لسنا سيبر. هسوي فدي لسنا سيبر. إيه خا هسوي الجمعة هسوي تيرام يدرون سكسو متى هسوينا. هاي خلنا نكاب بديرة. كابتن سينكوتم. والله كابتن سينكوتم. Naa qotamti malee gisee nan du'e maaliif sumaa dhufee qotaa. Amma dhaggeeffadhu gaa. Naa. Ibsaa yoo fuudhu waatte meeqa karaa maal goota bula saqee kottu fuudhure. Wardaa laal maal laaltanii ittiin sodaattanii bara warda na goota keessatti taakan nama nagaati. Wallaahi amma qaalii maal. Sheeka gubbaa fide amee sheeka gubbaa fide warda ni qofalla yeroo gurratti qaadhiin qofla. Mee silkii isaa naa himi mee. Akkamitti fide mee sheeka gubbaa akkam